شيخ ولي يتولانا أبا علمائي يا شيخ دمتنا كالبيس خلت ربي هي مولا أكنا تسيتو يا ربي يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. daawwattoota keenya bakka jirtan hundattuu nageenyi isin haa ga'u jechaadha. Arra dhimma haala yeroo irratti, dhimma yaachisaa ta'e tokko irratti dhukkuba zabana kana dhufee ummata keenyaa fi ummata addunyaa guutuu qub tokko dhaabaa jiru irratti yaada hayyoota amantii muslimaa ulamaa gurguddoo maal akka ja'an isaan irratti dubbisnee isin dhiyeessuuf deemna. Sirritti nu hordofaa. Rakkoo keessa jirraa, rakkoo tana keessaa islaaminaan maal jetti, aalimoonni ulamaa'in teenya maal jaan, qaceelfama tokko tokkoo fi ergaa takka takka tan isinii dabarsinu. Arra dhufnee sheekha bira keessummaa sheekha keenya guddaa, sheekha kabajamaa, sheekha sheekotaa kan kalimaan isaa takkittiin duniyaa tana tasgabbeessitu jennee yaannu insha Allah isaanirraa yaada kanarratti, dhimma kanarratti yaada fudhachuu dhufnee sheekni keenya keessummaa qabannee jirra. Keessummaa kanarraa inni sheekha guddaadha, sheekh Adam Tuulaa ni beektanii. Asiin kana biraan jirus sheekheenya sheekh Abdulaxiif Mattaanii. Isaan lameen ergaa dhukkuba kanarratti ummataaf dabarsuudhaaf qabannee dhiyaannee jirra, nu hordofaa. Durarratti mee sheekha dhukkubaatu dhufe amma zabana kana, dhukkuba guddaa tokko dhufe addunyaan cuftirraa hiraaru jetti. Qub tokko dhaabaa jira, dhukkuba koronaa jaaniin, koronaa vaayirasii jaanii dhukkuba zabanaati. Akka amantiitti, akka islaamaatti dhukkubni kun maali? Sababni isa fidees maali? Akkamitti uummata kanarraa deebi'aa? Maal ja'ama inni kun? Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dubanu islaama biratti dhukkubni kun haaraa miti. Haaraa miti. Duba maqaan isaa amma afaan arabiitti xaa'uun janii jechuudha. Xaa'uun janii. Xaa'uun kun qodaansa jinniitiin ijaama. Ogaa garii garaan dhufaa, mataa hin dhufuu danda'a, ilamitti haaraa miti jechuudha. Wanni inni dhufuuf yookaan biyyi takka wasana gootaan godheef dabarte akka biyyiif duuba deebtuu rabbi godha jechuudha. Garuu wanumaan dhufu yuftinu gorsaa dhufa jechuudha. Warra gorsaan fudhatu rabbi naa godhu, inni immoo gorsaa dhufe jechuudha. Yookaan inni dhufe maalii dhufee gaafachuu waan gaarii takka jechuudha. Akkasii gaafta waggaa Umar ibn Khattaab radiyallahu anhu yookaan biyya mootummaa isaa daawwatuuf deemu yookaan Madiinaa irraa duraa yookaan dhufu Shaam, biyya Shaam xaa'uuniitti jira. Duuba akkamii jaaniin jechuudha. Ni odeeffatee orma muhaajiraa lakki humaan qabu rabbi kaayinna jaan jechuudha. Ansaar tokko gaafate akkasuma jedhin jechuudha. Orma muhaajiraa manguddoo warra fatii gaafa fatii makka amane san gaafate jechuudha. Lakki si wajjirraa asaaba nabiiti jira, filmoota jira, irraan geessinii jaaniini Umar deebii murate jechuudha. Hoggaatilee murtii guddaan qabu Abdurrahmaan Oofi dhikka hajaa isaatiitiif hoggaa duraati hoggaa dhufe beekumsaan qabaa jenna jechuudha. Nabirraa maali beekumsa hin jennaan yoggaa biyyi xaa'uun itti bu'ee takka xaa'uun dhugaa bitta qabbe namni keessa jirus keessaan baheen kalaatti hin seeninii nabiin jedhe. Inni kun gorsa garuu waan dhufu gorsumaa dhufti isin jechuudha. Saniifuu nuti ormi islaamaa qama islaamummaadhaatiin yoo kan gaafatan taatan wanni kun dhufuuf yooni fi nuti gaaddisa quraanaa irraa baane kun dhufa jechuudha. Quraanni gaaddisa qaba.
yoo gaati islaam quraanaa jalaa baane islaamummaa gaatisa qabde yoo gaati si jalaa baane dha'uun keenya dha'uudha rabbiin jechuudha. Saniif yoggaan ni dhufe hoo binagaatiin marfamuunni cufaafuu gorsumanni gorfamiinsa keenya irra maal ta'uu qabaa nuti gara gartee islaamummaa amantii islaamummaadhaatiif namni islaama ta'eerra dogongora islaamummaadha simaatu dhufe jennee gara waan quraana keessa dhufe hadiisa nabii keessa dhufe khulafaa raashidiina keessa dhufe isaan irraa dhufe yoo garasii deebine nam tokko illee komaan taane deebi'e jechuudha. Ammallee nuti hin dheereessine nuti hoggaa dhufan gara toobbaa deebinaa gara quraanaa deebinaa gara sunnaa nabii deebinaa nabiin ammoo akkasuma wajjin maqaalee rabbii irraa nabiin waa hedduu nuu kenne yoggaa rabtan yoggaa dammayxan yoggaa teessanillee waan kadhannuun. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. هذا بقية قناة الدو الكيتو ما تاي أمتي متي. أما ذاك أعوذ بكلمة من شر ما خلق. بسم الله الذي أما غنمو قران غرغلو قران هل كان سن هم تو تكلي ونمتن دفتو خجب. أعوذ بكلمة التامة من شر ما خلق. هدو جرغرو دواوان دفوتيف توبة دا وجين فرواانينا مو توبة ديچو دلان كينياس يرتي كينياس غرا ربي ديبيني يوغاني في غاد إسلام ما جرد ديبيني شفتم لا تمتيچو سنلا إسلام ومن كينيا وإذا لقي نزا لقيسان وني دفقون وليتين يجو ولي ربي تيجو أكبر أسيدراتو أكبر بيكموتي سورة إسراخيتي جرى يهوداتي أني ديرغاي يقوى سوابا ليشتن مسوين سيمبوسا جيه يقول أما تدراتي تبوداتيس ديرتو من قرآن خيسا ديرادا دوبا سنيف جاري قسمتي نبيو تقتود أنت سينني أقاسي ربي مصيبة إلى أنقى بيرا قدان سيومن تقتي ربي تبوس يجو لسيو ندفقون نمان قادي سقرانا رابه ودان ندفع مالي نتوى تقلي وندفن جرتو بيتني ربي نغنو هاغدو تيكا ودان رب نغنو هاغدو إسخان ربي ونرها ديبسو ربي ونرها ديبسو بيتني بيقوف ربي هاغدو بيانغا ربي هاغدو نغا ربي هاغدو سبكا تليسو نقبنا بكتون تليسينو قرآن ديسنا كم إسلام ما ديسنا ربين كم رافودو وني سين دامو قدو سين دامو دوبا قلان قلتي درا علمي أباب ريمني رحماب قلان قلان ولياتو اللو يجو هنگا كراويد نتولي تولي أبا خينياس أباتان كينيا أبالي خينيا فاركا ديريسو بيخان كينيا ورمبي إني أجنا رابتو يوكاسي جيراني ديبون سا ديبودا لطي ربين ديريسيني أرى ربين رها ديبسو أمسي خينيا أمسي خينيا قداناني وين دامو يوكما ربي ديبو واغرمي ديبين نما برجلوس أكنا ما برجلتو ديني رجلوس إرابو قو تنديب وان تبخيتي شينو تنا سنديب نوچا مرتو يوغا سندفت نرا ديبيا خوانين شكومتي ديبو ساتيف وانين شكومتي النبي ركنا جريچورا أما غانو بينك يامتا دبا في شنغو تخيا
waan san taateef jecha waa hedduudhaan arkee zamanni hammaachaa deema. Hammeenya kana yoo firraa duuba keenya malee wanni kun wanni isiin dhufuuf musiibaaf dhufa. Nu gama islaamummaatti yoo nifi tooba dhiyeessine yoo shari'a dhiyeessine yoo islaamummaa dhiyeessine inni deebi'an jaa akka rabbiin jettu aduuni astajib lakum je nakadha isiniifin hayyama godha waan feetan cufaa rabbiin nu guutan nun jee hayyama nuuf godha kana hin shakkinu gama rabbii haa deemu gama keessan dhaama. Amma haasoo kiyya faa'u rabbiitiin fixa faaruun kasaati inni diri biyyi teenyaaf jecha nun balleessini nu araaramu nuuf irraa dabru saatoon nabiyyi tiin fixammaas nabiyyi keenyaas faaruunsa olaa kuttu khaatima ga'ee nuuf haa kennu quraan nu haa dalasiisu kanumaan gammasa keechannaa hawaasa keenya كما السلام ما تكرهن سنيف دامان جاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته ما شاء الله. شيخ خينيا شيخ قدا عالمة قرني تنا ربي نبرين وهاري ريسو شيخ آدم تولا دامسا بريدا واي ركو أما أمة التبوتي عالم التبوتي خانا لالچسي achumaan maal xaa'uun kun maali dhukkubni kun maali sababni isaa dhufu dawaa isaatii fi du'aa isaatii fi walumaan bakka takkatti nuuf fixanii rabbi umrii haa dheeressu sheekha rabbi isinaa tursiisu jazallaahu cannaa khayran yaa sheekhana. Tiyaan ammas sheekha keenyaa jira sheekh Abdulatiif Mattaan mee waa'ee dhukkuba kanaa waa'ee haala yeroo amma ummanni burjaajawee akka malee qalbii caphee akka waan du'atana sheekha manarratti eeganiiti amma. Ifirra caqasu jira. Du'atana ifirra caqasu jiranii. Dhukkuba kanarra hamaa dabre jaasheenii dhukkuba kuleeraa fa'aa kanarra hamaa dabre. Mee dhukkuba kanaaf uummanni keenya akkamitti tasgabbaa'uu qaba maal qabachuun barbaachisaadha akka biyyaattis akka hawaasaattis sheekni keenya Sheekh Abdulatiif dhaamsatteen waansu waliin haa hordofnu galatooma. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم دوران درسه ركوبر في خانة ربي نور هادي بسو ربي نجام بيتين يخيسن وهاجرات جسو جرى دين التلي ربي نور هادي بسو ورا ربي صدات اللي ربي نور هاجر يجتهدا إيجادو في جا ونرو في تكا وان في الرأي تسنين قباتشو قبدي سن كتاب خينيا خيست سنة نبينا خيست واحد نبينا عليه الصلاة والسلام نفدامن خيساهم من مسلمة نكوبا خانا أفدامون قبل الرفتني زاب ملي odoo inni dhufin gugatanii jiruu fi booreessuun qabani dura rabbi irratti hirkachuu qaban waman yatawakkal ala allah fahuwa hasbuhu nama rabbi irratti hirkate rabbiin ni gayaaf ammoo rabbi irratti hirkachuun sababaa tokko godhachuu naman dhoorkitu sababaan maali gara barnoota islaamaatti deebuu namoota waa nama barsiisu bira dhufanii waan nabiyyiin keenya waan kanaaf lafa kaayee jira kanatti fayyadachuu sun akkuma sheeyni keenya reefuu ibsanitti أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نمني غنما جي يخاو غنما تراسدي بكا غتاو مدرسة هاتاتو مسجد هاتاتو منها خما هاتاتو بكما غتا اتك هندتو خجي وان بوتا سنران ديمين واتكلين سدررون دندن علماء بردالت أنبياء دين في كبسا هل كان في قيا
إيسانكم سيسي ويا ربي خيا جنات الفردوس مكانا عاليا علماء بردالت أنبياء ديني في كبسا هل كان في قيا yoo ganama jee guyyaa kana ganama taraa sadi yoo jee guyyaa kana keessatti homaa isan dararan yoo galgala jee taraa sadi jee halkan kana keessatti homaa isan dararan kun dawaa guddaa nabiyyiin alayhi salaatu salaam dhukkuba kanaa fi dhukkuba birootii fi hawilii dhufullee waan akkanaa yoo jettan waa takka naman dararan jedhanii ummataaf qaceelfama kennanii biraa deeman ammallee bismillaahi alladhii laa yadurru ma'a ismihi shay'un jechuuniin akkuma reefu isheen keenya jaansan ganama sadi galgalallee sadi akkasitti kanatti illee fayyadachuutu kanatti fayyadachuu barbaachisa ammaas qul a'uudhu birabbil falaq qul huwallaahu ahad taraa sadi qul a'uudhu birabbil falaq taraa sadi qul a'uudhu birabbin naas taraa sadi ganamaas galgalaas kana qara'anii salaata kaan boodaan ammoo taraa takka takka akkasi qara'uutu kanaatu akkam faayidaa taha kana malee jirulleen hedduutu hafe gara diinitti akkuma sheeni keenya ja'anitti gara tawbaatti haa deebinu gara rabbi kadhachuutti haa deebinu dilii dachii guutteefi rabbiin balaa tana buuse zinaa heddummaate walmii zulmii heddummaate kanaafuu afwiidhaan afaan haa baanu waliif haa dhiifama goonu waan walmiine hundaa'u waliif dhiifama haa goonu nu qofaa miti sadarkaa ummataarraa sadarkaa mootummaa hundatti waan rakkoontu walumaan nu qabdee waliin nu jirtuuf jecha namni hundinuu gara dhiifamaatti yoo deebine furmaata waan kanaa rabbii keenyarraa arkanna tokko taanee waan kana afaan yoo kanaan dhaabbanne furmaanni nu dhufa biyya teenyarrallee ni deebi'a waa takka takka durattuu nuti namni muslimaa guyyaarraa salaataaf jecha harka keenya fuula keenya funyaanitti funyaan lollahuu taraa 5 halkanii fi guyyaa keessaa taraa 5 muslimni dalagaadhaa jira duraanuu san daran itti yaaddoo qabnamma daran itti yaaddoo inni hoggaa nyaannuus faraqaa sadi nyaataaf harka dhiqan hogguu sagaraadha innu bishaaniini bakka san qulqulleessin waan qulqullummaadha hunda tanaannoo teenyaatii fi taqaama keenyaatiin daran har'a hanga dur daran itti yaadda'uudha qabna duraanuu qaceelfama nabi Muhammad irraa alayhi salaatu salaam fudhanne saniifuu qaceelfama kanatti ummanni keenya kan yaadda'u qaba tabiraa shari'aa islaamaa keessatti namtichi tokko hoggaa attifatu shari'aan wani jettu harka sagalee qaqqabatee attisoosa akka waa namarran buune attifachuudha qaba hogguu amammootullee afaaniif qabu qaba kana hundatti shari'aan ajajjee jirti tanaafuu waan shari'aan teenya jette hojiirra oolchinee akkasitti dhukkuba kana haa dura dhaabbannu kadhaan haa dura dhaabbannu sababa tawakkula rabbirra ifkaa'uun haa dhaabbannu ammallee waan sababaa tokko tokko akka harka dhiqachuu akka qulqullummaa naannoo teenyaa eeggachuu kanaan yoo dura dhaabban waan shari'aan islaamaa durirraa qaceelfamatti nuu kennite kanaa yoo dura dhaabbanne fooyya'insi insha Allah ni dhufa jennee yaanna rabbiin nurra haa deebisu. Gaarii sheekh asumammee sababa namni sababoota dhukkuba kana deebisu namni amma harka dhiqachuu salaamtaa harka musaafahaa lakkisuu kanneen kana fakkaatu namu dhagayaa jira. Amma rakkoon bakki jirtu aqiidaa irratti namni amma akka waan dhukkuba kana ifumaa qilleensa keessa bararee deemee nama qabee bakka jirutti hirriba dhabee yaadee sabaataa fi tawakkulli kun xiqqishoo nama keessa akka waan laaffateeti dhukkubni kun akkaataan itti nama qabu kun qadaraan alatti qadaratti amanuu fi qadaratti amanuu dhabuu kanarratti mee maal akkamiin laala shari'aan? Dhukkubni kun hogguma duraaniitu yoo rabbiin nama qaddare malee nama qabuu hin danda'u wanni itti amannu rukunii imaanaa keessaa takka qadara jedhamtee ilaalamte kuni maali
qadara jechuun annamaa asaabaka lam yakun liyukhti'aka wanni dur si tuqe sin dabartu wanni dur sin tuqin si tuquu hin dandeessu ammoo kanumaa wajjiin sababaa godhachuun gaarii haa ta'u sababaa san irratti hirkachuun hin barbaachisu rabbi irratti hirkatan rabbiitu sababaa godhataadha rabbii yoo naan tuqe malee nan tuquu tana dhugoomsaniitti amananii qalbii bareedduun gammachuun rafanii ka'uun bareeddu kanaafuu ummanni keenya keessaa ummanni muslimaa waan kanaan dhadhama'uun qabu dhukkubni ummataa isaatiin umaa nama godhuu hin danda'u yoo rabbiin namarratti argamsiise malee tanatti amanuudha qabna tanaafuu rabbi irratti haa hirkannu haa jajjabaannu warra jajjabaatu rabbiin nu haa godhu waan tan akkaan jajjabaachuudha qabna. Sheekha keenya mee bakka aqiidaa kanarratti qadaa qaddaratti amanuun Kaya gunsaatu akkuma gaafatu yoo qommii Yunusufa azaabaa isinii bu'aa jedhanii jarjaree deemee biyya keessa isatti rabbiin karatti isa qayyafataan isa godhe. fatanaas Qoommiin isaa immoo sabaan irraa deemuudhaatiif hoggaa azaabni fedhamaanii haqa namaaf irraa galchanii azaabni bu'ee irraa deebi'e jechuudha. Nuti irraa hoggaa gama rabbii deebine kanummaan amma dhufe kun ni deebi'e jechuudha. Kan itti namana jechuudha. Ni deema aduun dabraa aduun taane maarii aduun taane hafuuraan dabraa yaahurkaan dabraa kana aduun taane ani kiyya kophumaa amma ni beellee wayitti laaqatina homa jee laaqachuun sanillee laaqachuu jechuun gaa waa akka garte hin salaatinaa bakka takka jechuudha miti. Tuni walala keenya irra tokko waan san hin ta'ineen gama rabbiin deeminaan nu bira rabbiin nurraa fuudha callaa. Itti amana kanatti amanna jechuudha. Guddaan ammoo itti guddaan gama nu deebisu toobbaadha jechuudha. Toobbaan maali? Yoo haqa namaati yoo nama akkasii jiraate waan irra sarraa balleessan sanis haqa namaa deebisanii harrabaan nama geellee dhaqaabbicha araarfatanii horii taates deebisanii fi waliitiin deebi'u jechuulleedhaan fuulduratti illee maas irra dileessan lakkisuudhaan walitti deebi'ullee muratuudhaan akkasii sanii rabbiin irraa toobbaa dhugatti rabbiin irraa fuudha jechuudha. Haa toobbannu gama rabbii deebiinee haa toobbannuun yaada kiyyaa yaada islaamummaati yaada quraanaati. baarakallahu fikum sheekha toobba tanarra maal jetta? Kanuma gaa sheekha boodawaan itti da'uus silaa'uun qabu haa ta'u manni keenya toobaadhaan gara rabbii deebi'u maaliif waa hedduun nu keessa jira badiin warra ilma abbaa irratti fincilee abbaa cinqaa ooluu jira kuni deebi'ee abbaa isaa araarfachuu warri sagaggaalummaadhaa gabbahee bakka yuutti dhala wajjin deemuus waan san dhiisee irraa deebuu qaba. Warri farshoo dhuguu jira muslima ta'e kun hundi san dhiisuudha qaba. Warra zulmii horii namaa nyaatee nama dhawee kanaan jiruu jira akka waan haqaa se'ee irratti jiru kanas dhiisuudha qaba. An wani niin jiru zulmii tana jalarraa qabii hanga guddaatti elaan ummatarraa qabii hanga mootummaatti nu hundirraa fagaachuu qabna. Idaa biyya tokkuma qabnaami biyya tokkuma qabnaa tanarraa fagaanne afwii walii godhu qabnaa ammootummaallee ummataaf afwan aammii odoo goote gaariin jechuun dhiifama walii galaa namni gariin kaydhaa keessatti kamiidhamu faan hin dhabamu bakka saniis tottooyatanii namni hoggaa miidhaan nama dhufte waa hedduu tottooyatanii kana hunda nurraa laalu qabdii asumaan isaanummaan jiruu mootummaan akka abbaatii warra akka biyya teenya irraan tanagaa wal dhadhabaa jiru kanaa jira paartiin wal dhadhabdu tanallee wajjin caa tokko jala teessisanii odoo afwii walii godhanii hin jaan. Maashaallah gaarii. Baarakallahu fikum daawwattoota keenya dhukkuba xiqqaa guddaa dallaallanne dhiiraa dhalaa dallaallanne mootummaas tahee nama hawaasaas tahee ummataas tahee balaa waliigalaatu nu mudatee jira. Balaa waliigalaa kan nu mudate kanaaf rakkoo kana kaasuudhaaf tokko lama osoo hin taane xiqqaa guddaa osoo hin taane bakka takkaaf irraa deebisuu qabna. Wanni bakka takkaa deebisnuunis toobaadha jechaa jiranii
توبان تون جالر راقف أكولين ديبن قبار رايس ايقلتو عفوين تون قبار رتس akkuma walii galaattu haa godhamtuu hijachaa jiranii nama biitti takka hogguu afwiidhaan dhiifamaan zulmii irraa fagaattee toobatti deebine rabbi balaa tana biyyarraa deebisa rabbi biyyarraa haa deebisu boodarratti du'aayii aamin jenneeti goolamnaa azkaara reefuun tanaasan بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أتمان الناس قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس قل هو الله تدبله وان كان إفاتي سنو قلقلا غنم ذكري غنما قلقلا هاغونو ترتيبات وخانس وان نمتي سجدتو وان نماس تيسو لكمنو كنا كنا من قمنيس دواء علماء تنجل فخيسي جرتي وان إفنتي سنكنا هاهدو ميسنو ماتيس هابر سيفنو وليس برسيفني فيس اتحاد لينو خيستو دعاي غنما في قلقلا قرآن هادو بسنو هاتوبنو عفو ولي هاغونو أولان الله يوميد هذا في أبان المونيس يول ميدان أكسمت حواس خيس ميدا يوجرات حيننا ما خبدي يوجرات نمن رجاج أبو مسكر يوجرات الراد أبته دليل رافقاني فول ربي اتحادي بنوهي جتشا دام سساني خوالي غلاتي ربي ركوب خنا نور هادي بسو ترى تكدوايا من جنتين إسال لشوراو لما يتنجلمين راو دوايا من جتني نجلا من جا دوايا اتحاقون ركوب خنا كرب نور هادي بسو بسم الله شيخ آمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. آمين. يا ربي قال دنيا آخرة نفكن. آمين. أم دنيا آخرة نراديبس. آمين. ربي نراديبس. آمين. يا ربي نخانا كنما تكو. آمين. أكنما تكو خاغو قريم ميلا ورانتي. آمين. إجيك أترى بتو. آمين. قام نلاقي داو كسل بينه. آمين. أكنما تكو ربي نقول. آمين. وتنما تكو. أبان كي تكو هايدين تكو تنام تكو. كم تكو ربي نقول. آمين. yaadana yaadu beesik yaannaa yaadu nuti yoggaani fi nasiyaa keetti nasiyaan qoytuun obboleessaaf diin keessattis jiruu keettis nasiyaan afriisaa takka shaneessaadha seeslaamummaan waliin qabnu gaarii lubbuu isaatiin filmicha rabbiyaa fedhu gaarii lubbuu seettee nyaanfeen obboleessaa warra fedhu rabbiin haa godhu gaarii olii ربنا هافيس هم تودي ربنا هاجبيس ربنا هاجيس أكم تكون هاقول أكبر تكون ربنا هاقول نقبل هدانيس أكبر المون هاقول أكبر ورهاد تكون ربنا هاقول نوبا غاري أكا غافتيو خلفاء الراشدين يوقع هم تندفته هم توسن بيجتو قام تندفته akka biyya cufaatti firra kaayanii akka waan biyya cuftuu isaanii taadhiyaan qabduu firra kaayanii yaadaniif akka rabbiin waa godhu yaadduu sana rabbiin takka nu waa godhu akka ija takkaan nu waa laalchisu gurra tokkoon nu waa dhageessu harka tokkoon nu waa qabachiisu ija takkaan nu waa laalchisu yaada tokko nu waa yaachisu yaada tokko nu waa yaachisu ammoo kan dhukkuba kanaa sablaadha dhukkubni badan nu keessa jira obboleettiin koo ittiin gorree jira obboleessa akkatti warreen jira ollaan olla kan gorree jira kun cuftii musiibaa guddoodha kana cufaa rabbiin irraa adeemsisu rabbiin irraa xaaru akka huccuu miicanii xurii saabuu mucanii rabbiin haa godhu qalbii tan rabbiin nu haa xaaru akka huccuu miicamtee rabbiin nu haa godhu rabbiin nu haa godhu subhaana rabbika alhamdulillahi rabbil alamin بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب الرانو هبرا نكبانا نور هاديبس نولي خرا ربي تهاديبس ورا غرتي ربي بيخو ربي نهاغون ورا دچين تن تربي تسمين تربي تي بيخو ربي نهاغون ورا دير ربي خباجي صداتي همتون اتدلقوا افقاب ربي نهاغون ربي غرتي بيتين يتنهنده biyya guddaa fi xiqqaan keessa gaariin jiraatu rabbiin haa godhu hamtuu rabbiin nurraa haa deebisu hamtuu nurraa haa deebisu tokkummaa rabbiin haa kennu jaalala hunda jalarraa ummatarraa qabee hamma gubbaatti jaalala ummata keenya hedduu rabbiin haa buusu jaalala ummata keenya hedduutti rabbiin haa buusu biyya teenya biyya gammachuu biyya fayyaa biyya nagaa rabbiin haa godhu yaa rabbi nu milkeessi yaa rabbi nu milkeessi yaa rabbi wal dhaba nurraa qabi yaa rabbi waa dhaba nurraa qabi yaa rabbi dhukkuba nurraa qabi yaa rabbi si jabaadhaatii nu bira
دابن يا ربي يهدويني نبرا دابن أمة خيني بلا هندر يا ربي نبرار يا ربي بكا قرتي dhukkubni gartee addaan nu faffacaasu bakka saniin nun gayini bakka ammaa addaan nama cufachiisu nuti ummata humaa hin qabne ummata hiyyeessa yoo addaan namni cufate beelaatuu nu fixa yaa rabbi bakka saniin nun gayini yaa rabbi keenya irraa nu baraar yaa rabbi nagaa irraa nu godh yaa rabbi nurraa deebis yaa rabbi nurraa deebis alhamdulillahi rabbil aalamiin bihaqqi subhaana rabbika بارك الله فيكم ربين أمري سنار رسول غلطوما والفرد دعوتو تخين يكما سجنتان على يرو رتي لما ركوب كورونا رتي مرياتشا توري دام سولماء سنينجيا توري دام سساني ورتي دلق ربنا هاغلو دعاء علماء تنيات ربنا هاكبلو akkasumatti qaceelfamoota shari'aa islaamaa kan ammaan tana ulamaa'in kennanis amma dura kennamaa jirus qaceelfamoota ogeessa fayyaatis hordofnee dhukkuba kanarraa akka baraaramnu haa taanu rabbiin haa baraaru nu cinaa rabbii haa qabu biyya teenyaas rabbii nageenu haa godhu sagantaan keenya asirratti golabama galatooma ulfaadha wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh نور قلبي إذا كشفني كرجمت برتبانني إساني برخدا سر الجنة سنادك أنا في سداماني نور قلبي إذا كشفني كرجمت برتبانني إساني برخدا سر الجنة سنادك أنا في سداماني